Honorable maqaa keessanii fi waldaa keessan akkasumas lafa kanatti waaqayyo maal akkasiniif godhe waaqayyoodhaaf dhugaa baata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan koo Dammituu Lammaan jedhama. Waldaan koo Sasumaadha. Gochaa waaqayyo naaf godhe hedduudha. Sana keessa garuu waan tokkoon dhugaa ba'uu barbaada. Torban lamaan irraa iddoo kanatti naaf kadhatame. Sana dura garuu ji'a sadiif na dhukkubsachaan ture. Baay'ee na dhukkuba ture qoonqoo koo kana. Namni keessa koon beeku ji'a sadiif qoonqoo koo baay'ee na dhukkubaa inni lapheetti gan na dhukkubaa deemuu hin danda'u badaa'e. Hafuurallee na kutaa argansuu irratti baay'ee dhiibbaan irratti qaba ture. Abbaan manaa koo deemi mana yaalaa deemi yaalamee naan lakki waaqayyotti dabarfadha malee manni yaalaa kana waan danda'u miti. Kanaaf hamaa malee waan gaarii dhaga'u achiin dhaqu waaqayyotti dabarfadha jedheen didee gara kana dhufe. Asitti naaf kadhatamii karaa raajiifaa waaqayyoo iyya isaanii dhaga'ee na dhaqqabee anis dhukkubicha ofirraan dhabe amma ammaa nagaa kooti mallattichis narra hin jiru kanaaf waaqayyoon naa galateef. Sabni kana dhaga'u harka isaa walitti buusee waaqayyoon naa galateeffatu. Ammamiif si dhukkubaa ture? Ji'a sadiif narra ture ji'a. Yoomsiif kadhatame? Torbee lamaan irraa naaf kadhatame anis ergasii nagaa kooti. Erga torbee lamaan irraatii dhukkubni ji'a sadiif narra ture bilisa ba'een jira fayyaa kootii jedhaa jiru harka keessa walitti buusaati waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo si haa eebbisu bara baraan dhugaa baatu gooftaa ta'ii hartolee isinillee akkasuma maqaa keessanii fi waldaa keessan waaqayyo lafa kanatti maal akkasiniif godhe waaqayyoodhaaf dhugaa baatu. Ishii maqaan koo Galaaniin jedhama. Kanan jiraadhu asuma keelladha. Waldaan koo waldaa biraanaadha. Waaqayyo sitti waan baay'ee naa godhe. Mucuma kanan baadheeran ture. Baay'een abjoodha. Halkan baay'ee lolaman ture. Guyyaa sanbataa dhufe raajiin kaayimeetii jedhanii nan ka'e nan dhufe abjootte yaadadhu meennaan abjuu ani baay'een abjoodha yaadadhuun jedhe abjuu torbee kana abjootte yaadadhuudha. Dhuguma immoo abjuu sana sargii baay'ee cimaa baay'ee lafa raasu tokkoon godhadhan ture deddeebi'eema sargii kana baay'umaan godhadha utuu na biran gahin amma naafame madarakii kun gaafa haafuun baannana gaafa raajiin abjuu kana yaadadhuudhaan kana ala sargiin godhadha deddeebisee hin jedhe raajidha. Achii waaqayyoo hafuura du'aa sirraa cabseera. Maatiin kees uffata gaddaan uffatanii atis boo'aa naftuu galataaf koottu jedhani. Erga guyyaa sanaati ijoo akkasanii sin abjoonne waaqayyo kanatti na fayyisee dhalli koo saadha malee nafne anis immoo ta'u guyyaan kun ka'in hin dhabamne kana waaqayyoon galateeffachuun. Abjuu du'aan abjoote namni waaqayyoo isan abjoote sana arganii natti dubbatanii naa kadhatanii nan oolee jechaa jiru ammallee hililleedhaan gooftaa galateeffadha. Mucaa kana immoo da'ee ka'ee baay'ee ukaa goggogaa ukaa akka nama jabaattu kama ture baay'umaan dhibbadha. Achi guyyaa tokko hin kadhatu namni rakkina qabdan koottaa jedhanii baadheen asirratti ba'ee mucaa dhabisiin kadhatanii ammas deebi'anii hafuuruma du'aa sanarraa ifatanii mucaan gosa erga gaafa san isaan nurraa ifatasaniiti nagaadha ukaa akkasiis goggogaa akkasiis ukameen beeku kanaafis waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Torbee sadeenarraa raajii ati lola hafuuraa gurguddaa qabdaa jedhan ni dhugaadha armi koo deddeebi'ee nama da'a hammayyuu na waraana amma yeroo kanattuu na waraanaa jiraan jedheen achii waaqayyoo hafuura kaansarii guyyaa kee malee si dhabamsiisuu ka'ee sirraa cabseeraa kana booda sittiin deebuu dhugaa bateedhaaf koottodhanii dhugaadha erga guyyaa sanaati armi koos na waraanuu nama daa'u hamma na dhukkubu sanatti mucaa hoosisuu baay'een yaaddaan ture yoo qabaterree na dhukkuba keessa isaatti na waraana erga guyyaa sanaati innis narraa afee anis nagaa koon ta'e waaqayyoon naa galateeffadhaa kana galateeffachuun barbaada. Ammallee harka keessa walitti buusaa galateeffannaa gurguddaa sadii mucaa ishiitillee ofii ishiillee waaqayyoon galateeffatteetti ammallee gooftaa kana gochuu danda'u harka keessa walitti buusaati waaqayyoon galateeffadhaa ilillee duukaa amma nagaa keessan kaa gooftaa kana siif godhe maal jechuun ni barbaada? Galateeffachuun barbaada warra akka koobaanis isinitti ulfaatee gara kana koottaa fayyina argattu baattaniin taa'inaa jechuun barbaada sabaanis. Waaqayyo si haa eebbisu.